Kun Sagalee Bilisummaa Oromootiin. Sagaleen Bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa Jimaataa fi Sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgala immoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 fi walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 fi walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala immoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 fi walakkaatti, dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas meetir baandii 25 kiloheerzii 11,000 fi 800 fi 10 irratti Jimaataa fi Dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabamu. Kun Sagalee Bilisummaa Oromootiin. Hadda guyyaan roobii muddee 14 bara 2016 ashamaa akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoon nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinna bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee Bilisummaa Oromoo Sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun milkii dhabuu guyyaa sabaa fi sablammootaa wayyaanee ilaalchisuun gabaasaa qindeeffannee isiniif dhiyeessina. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo mootummaan abbaa irree wayyaanee dhiiga ilmaan sabaa dhangalaaseef yoomiyyuu eessattuu gaafatama jalaa hin bahu mata duree jedhu jalatti waan qindeeffannee isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana boonnu hordofaa isiniin jedha. Amma gara jaala oduu dubbisutti isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godinoota bahaaf Arsii keessatti diina haleeluun injifannoo galmeesse. Irreef gaachana ummata Oromoo kan ta'e humni addaa waraana bilisummaa Oromoo muddee 11 bara 2016 godina Arsii bahaa naannoo Asallaa bosona Gaalamaa jedhamu keessatti agaazii maqaa sakattaan mootummaan wayyaanee akka isaan ummata hiraarsaniif bobbaase haleeluun 4 ajjeese 3 ol ammoo madoo taasisuun gabaafameera. Haaluma wal fakkaatuun bahaa Oromiyaa keessatti sababa ayyaana sabaaf sablammootaa jedhuun sakattaa bal'aa fi eegumsa naannoo maqaa jedhuun ummata gooluuf waraana mootummaa wayyaaneen bobbaafaman irratti waboon tarkaanfii fudhateera. Muddee 6 bara 2016 Harargee bahaa magaalaa Harar keessaa bakka Ajiib jedhamee beekamu irratti tarkaanfii fudhateen poolisoota diinaa 2 Nasru Amiinii fi Wandiyyee Baqqalaa jedhaman madeesseera. Muddee 7 bara 2016 Harargee bahaa magaalaa Harar keessaa bakka Shankoraa jedhamee beekamuttis tarkaanfii fudhateen qondaala tika wayyaanee Tamasgeen jedhamuu fi ittaanaa bulchaa naannoo Shankoor ajjeesuun piistola 1 fi birrii Itoophiyaa 11,000 irraa booji'eera. Haaluma wal fakkaatuun waboon muddee 9 bara 2016 Harargee bahaa Ona Goola Odaa bakka Haroreetti jedhamutti humna diinaa kan sakattaarra ture haleeluun diinarraa 9 ajjeese 11 madeessuun kilaashii 7 hidhannoo waliin akkasumas rasaasa kilaashii 800 ol irraa booji'uun injifannoo galmeessee jira. Kibba lixa Oromiyaa magaalaa Tulluu Boolloo fi Sabbataa keessatti mootummaa wayyaanee karaa ergamtoota isaan hidhamtoota Oromoo dhukkubsatan yaala akka hin arganne gochuun hiraarsaa jiraachuun dhagahame. Giddugaleessa Oromiyaa godina Kibba lixa Shaggar Onabachoo mana hidhaa magaalaa Tulluu Boollootti kan argaman hidhamtoota Oromoo dhukkuba garaagaraaf saaxilaman akka isaan yaala hin arganne gochuun mootummaa wayyaanee dararaa jiraachuun ibsameera. Hidhamtoota Oromoo achitti hidhamanii yeroo ammaa dhukkuba hamaaf saaxilamanii yaala dhorkataman keessaa ilmaan Oromoo 4 Daanyee Boonsaa, Taarikuu Guutamaa, Abbuu Naggasaa fi Mootii Diidhaa jedhaman akka malee dhukkubsachaa akka jiranii fi yaala akka dhorkataman barameera.
Haga gaaffii nuti isin gaafanneef deebii sirnaa kennitanitti dhukkubsattanis yaala beeloftanis nyaata ijaan arguuyyuu hin dandeessan ittiin jedhamuun yakka dhala namaa irratti hin raawwatamne ilmaan Oromoo kanneen irratti raawwatamaa jiraachuun barameera. Yakka kana hidhamtoota Oromoo kana irratti kan raawwataa jiru hoogganaa waajjira poolisii Onichaa nama Sisaay Baay'isaa jedhamu waggaa ta'u namni kun ajaja kallattiin hooggantoota waajjira poolisii fi dhimma nageenyaa kanneen akka tokko Komaandar Lammaa Bultoo itti gaafatamaa waajjira poolisii Onichaa, 2 Komaandar Abbabaa Baayyuu itti gaafatamaa ittisa yakka Onichaa, 3 Inspeektar Baqqalaa Wayyeessaa qorataa yakka Onichaa irraa fudhachuun akka ta'e guutummaatti irra gaamee jira. Namoonni kunneen hidhamtoota Oromoo qarshii 10,000 yoo fiddan gadi sin dhiifne jechuun saamicha raawwataa akka jiranis barameera. Gochaawwan wal fakkaatan godina kana magaalaa Walisoottis hidhamtootaa fi abbootii qabeenyaa irratti hooggantoota waajjira poolisii godinaa fi abbootii seeraan raawwatamaa akka jiru baruun danda'ameera. Basaastotaa fi lukkeelee wayyaanee ilmaan Oromoo basaasuun diinaaf dabarsanii kennaa turan irratti tarkaanfiin fudhatamu jabaatee itti fufe. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yeroo dheeraaf ilmaan Oromoo basaasee diinaaf dabarsaa kan ture Addisuu Fayyisaa namni jedhamu yeroo adda addaatti akka inni gochaa farrummaa kanarraa dhaabbatuuf akeekkachiisni kennamuufis irraa dhaabbachuu waan dideef torbee darbe maallaqa 600 irraa saamuun akka inni gochaa farrummaa kanarraa dhaabbatu akeekkachiisni xumuraa laatameefii jira. Lukkeen diinaa kun yoo gochaa kanarraa dhaabbachuu baate tarkaanfii maayin kan irratti fudhatamu ta'uu qaamni tarkaanfii kana fudhate jabeessee akeekkachiiseera. Ayyaana sabaaf sablammii jechuun mootummaa wayyaanee TPLF EPRDF moraalee barnootaa olaanoo adda addaa keessatti karoora hololaa hafarsuuf yaalee diddaa sabboontoota barattoota Oromootiin fashale. Holola dharaan uummata gowwoomsuun akkuma duraa waan itti milkaa'u itti fakkaachuun mooraa barnoota olaanoo adda addaa keessatti waamicha ayyaana sabaaf sablammii barattoota Oromoof godhe barattoonni kamuu atuu irratti hin argamin gartuun ergamtuu wayyaanee qofti irratti hirmaachuu odeessi muddee 10 bara 2016 sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessee jira. Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Haromayaa, Yuunivarsiitii Mattuu fi Yuunivarsiitii Jimmaa akkasumas mooraalee kanneen biroo keessatti barattoonni diddaa isaanii agarsiisuun karoora diinaa hoongessaniiru. Akka waan barattoonni irratti hirmaatanii fakkeessuun waltajjii qophaa irratti ilmaan Tigree fi goobantoonni garaaf bulan kanneen ilmaan Oromoo basaasan qofti akka irratti hirmaatan maddeen gabaasaniiru. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasa addaa qabnu oduun booda isiniif dhiyeessina. Oduu xumuraatiin Lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Onawaamaa Hagalootti mootummaa wayyaanee karaa ergamtoota isaatiin ilmaan Oromoo hiraarsuu itti fufe. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo gahee mul'isutti muddee 10 bara 2016 humni gita bittuu wayyaanee godina Wallaggaa bahaa Onawaamaa Hagaloo keessatti ilmaan Oromoo nagaa adamsitee qabuun mana hidhaatti guuraa akka jirtu ibsameera. Haluma kanaan kaadhimamaa barsiisaa kan ta'e Shallamaa Tasfayee reebicha hamaa irratti raawwachuun mana hidhaa magaalaa Mooxee jedhamtu keessatti dararamaa akka jiru barameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiiloo heerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Milkii dhabuu guyyaa sabaa fi sablammootaa wayyaanee ilaalchisuun gabaasaa qindeeffanne akka itti aanutti isin biraan geenya itti dhiyaadha. Uummanni bal'aan Oromoo keessattuu waggaa tokko as warraaqsa biyyaalessaan fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa jabaa gaggeessaa jiruun mootummaa abbaa irree wayyaanee muddamsuu hamaa keessa galchuun labsii hatattamaa akka labsitu dirqisiiseera. Labsii kanaan dahattee ilmaan Oromoo hedduu karaa waraana ishee Agaazii jedhamu kan humna addaa Oromiyaa qofa irratti aangeeffame Command Post jedhamuun ajajamee ajjeesaa hidhaatti guuraa fi biyyaa baqachiisaa jirti. Sochiin uummataa diddaan ilmaan Oromoo gootooti dargaggoota Oromoo jabaatee bakka jirutti wayyaaneen labsii muddamaa baafadheen biyya tasgabbeesseera. Nagaan bu'eera, dimokiraasiin hundeen diriireera, walqixxummaan uummattootaa mirkanaa'eera, mirgi uummattootaa kabajameera.
rakkoon bulchiinsi gaarii furameera walumaa gala ummattooti ani bulchu kan jaalalaan dhibbaan dhibbatti na filatanii naan bulaa jiranidha jechuun tibbana maqaa ayyaana sabaaf sablammoota jedhuun dibbee kijibaa rukkutaa jiraattus mormiinii fi diddaan ummattootaa keessattuu kan ummata Oromoo daran jabaatee itti fufeera. Tibbana maqaa ayyaana sabaaf sablammootaa jedhuunis ummata Oromoo Oromiyaa keessa jiru dirqiin dirreetti baasuun akka waliin hafarsu gochuuf yaaliin murni weerartuu wayyaanee taasifte ummata Oromoo fi ilmaan isaa gootota qeerroo barattoota Oromoon harkaa fashaluu fi honga'uu gabaasaaleen ibsanii jiru. Mootummaan abbaa irree wayyaanee maallaqa uummatarraa saamte miiliyoonota hedduun lakkaa'amu dhangalaasuun godinaalee onootaa fi magaalota Oromiyaa akkasumas dhaabbilee barnootaa olaanoo Oromiyaa keessaa mara keessatti jala deemtoota fi garaaf bultoota ishee bobbaasuun uummata Oromoo dirqiin baasisuun ayyaana sabaaf sablammootaa maqaaf qofa kabajamu kan dantaa wayyaanotaa qofa tiksu akka kabajaniif afaan qawween humnaan dirqiin baasisuun akka waliin hafarsan shubbisan taasisuuf ijibbaati goote duraa fashaleera. Qeerroo dargaggooti Oromoos ummata isaa waliin ta'uun mootummaa wayyaanee maqaa ayyaana sabaaf sablammoota jedhuun qabsoo fi yaada ummatichaa gara dabarsuuf olola ishee afarsitu harkaa buusuun ayyaanni kijibaa wayyaanee kun akka addaan citu taasisuudha gabaasaan qeerroo ba'aa jiru kan addeessu. Haaluma kanaan godinaalee onoota fi magaalota Oromiyaa kanneen akka Naqamtee, Shaambuu, Nunnuu, Qumbaa, Gimbii, Mandii, Najjoo, Baakkoo, Amboo, Giincii, Jimmaaf kanneen biroo keessatti murni hattuu fi saamtuu wayyaaniin karaa dabballoota jala deemtoota fi garaaf bultoota isheen ummanni akka ayyaana sabaaf sablammootaa kana dirqiin bahee kabajuuf tattaaffii guddaa gootus akka milkoofne gabaasaan bahee kun addeessee jira. Diddaa uummata Oromootti kan aarte wayyaaneen humna waraanaa ishee keessattuu kan agaazii jedhamu poolisoota federaalaa humnoota tikaa akkasumas hidhattoota gandaa ummatatti bobbaasuun ajjeesisaa jumlaan manneen hidhaatti naqsiisaa akkasumas qeesaanii irraa baqachiisaa akka jirtudha gabaasni nu dhaqqabe kun dabaluun kan saaxilu. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan abbaa irree wayyaanee impaayeriitti afaan qawween bulchaa jirtuu fi aangoo irraa darbatamuuf miilla tokko qofaan dhaabbataa jirtutuun akka waan nagaa qabdu fakkeessuufis ayyaanuma kijibaa ishee sabaaf sablammoota jedhamu kanaan yaaliin barattoota Oromoo gawwomsuuf jecha dhaabbilee barnootaa olaanoo Oromiyaa adda addaa keessatti qopheessites gootota qeerroo barattoota Oromoon harkaa fashalaa'uu gabaasaaleen Oromiyaa irraa nu dhaqqabaa jiranii fagodhu. Haaluma kanaan ayyaanni sabaaf sablammootaa wayyaanee dhaabbilee barnootaa olaanoo kanneen akka yuunivarsiitiilee Wallaggaa, Mattuu, Amboo, Damee Awwaaroo akkasumas yuunivarsiitii Jimmaa keessatti yaada barattootaa ittiin gara dabarsuuf qopheeffame diddaa barattoota Oromoon akka fashalee gabaasaan qeerroodhaa hubachiiseera. Uummanni Oromoo fi ilmaan isaa gootooti qeerroo dargaggooti Oromoo gamtaan wal ta'uun ayyaana kijibaa wayyaanee kan dirqiin baasamee akka kabajuuf taasifame kana diddaa jabaa mul'isee waan jalaa busheesseef jecha ergamtoota ishee garaaf bultoota fi jala deemtoota ta'an Oromiyaa mara keessatti bobbaasuun ilmaan Oromoo nagaa jumlaan qabsiiftee hidhaatti darbaa akka jirtus bira ga'ameera. Godinaalee onoota fi magaalota Oromiyaa mara keessatti yeroo ammaa kana waraanni wayyaanee qabeenya Oromoo fi Oromiyaa saamaa lammiilee Oromoo nagaa hidhaa ajjeesaa reebaaf goolaa akkasumas shamarran Oromoo irratti yakka gudeeddii hamaa raawwachaa jiraachuunis ibsameera. Kana malees waraanni wayyaanee kan aantummaa uummataa hin qabne kunis ilmaan Oromoo hanga kiisa isaanii sakatta'uun sabbataa haadholii dabalatee hiikuun Oromoo irratti duula saamichaa bifa adda addaa gaggeessaa jiraachuunis bira ga'ameera. Mootummaan abbaa irree wayyaanee ofumaa labsii muddamaa baasuun akka saree maraattee olii fi gadi fiiguun Oromoo hiraarsaa jirtu kun maqaa ayyaana sabaaf sablammootaa fashalsitan jedhuun keessattuu gootota qeerroo dargaggoota Oromoo magaalaa Naqamtee fi yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa hidhaa reebichaaf doorsisaan goolaa akka jirtu gabaasi qeerroo bakkichaa nu dhaqqabee fagodhee jira. Magaaluma Naqamtee keessaa ilmaan Oromoo nagaa keessattuu sabboontoti Oromoo quuqama sabaa qaban hedduu maqaa ummata kakaastan ummata narraa gorsisan jedhuun wayyaaneen ukkaamsitee bakka buutee isaanii dhabamsiisaa jiraachuun dhaga'ameera. Ajjechaan hidhaan ukkaamsanii dhabamsiisuun magaalaa Naqamtee keessatti akkaan babal'atee jiraachuunis ibsamee jira. Haaluma wal fakkaatuun ayyaanuma sabaaf sablammootaa kanaan wal qabate barattooti Oromoo yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa poolisoota federaalaa fi humnoota tikaa wayyaaniin goolamaa akka jiranis qeerroon ibseera. Murni bicuu wayyaanee ergamtoota ishee garaaf bultoota ta'an gara yuunivarsiitii Wallaggaatti bobbaasuun barattoota walitti qabanii ayyaana kijibaa ishee akka waliin shubbisan gochuuf yaaltus diddaa barattooti Oromoo agarsiisanii fashaluurraa kan ka'e karaa poolisoota ishee federaalota jedhamanii fi humnoota tikaan barattoota irratti miidhaa geessisuu itti fuftee jirti. Yeroo ammaa kanas mooraan yuunivarsiitii Wallaggaa poolisoota federaalaa wayyaaneen
xiyyeeffannaa jala jiraachuu fi barattooti Oromoo addatti adamsamuun hidhamaa akkasumas ukkaamsamanii eessa buutee dhabamsiifamaa jiran. Tibbanuma ayyaanuma sabaaf sablammootaa wayyaanee wal qabatees barataan Oromoo Moorichaa Hundee Tafarii jedhamu humnoota tikaa wayyaaneen butame eessa buuteensaa akka dhabameetu eerame. Barataa Hundee Tafariinis Yuunivarsiitii Wallaggaatti barataa muummee barnootaa veterinarii waggaa tokkoffaa fi bakki dhaloota isaa Dambidolloo akka ta'e kan ibsame yoo ta'u, innis badii tokko malee Oromummaa isaa qofaan yakkamee barnoota isaarraa butamee akka dhabamsiifameetu ifa ta'e. Labsii muddamaa wayyaanee keessatti uummanni Oromoo tarkaanfii faashistummaa fi olola dharaa wayyaanee kamiifuu otoo hin jilbeenfatiin diddaa cimsee itti fufeera. Kanaaf ammoo ragaan diddaa ayyaana kijibaa sabaaf sablammoota wayyaanee irratti uummanni Oromoo fi gootooti qeerroo dargaggooti Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa ifatti ammas irra deebiin agarsiisanii akeeka diinaa fashalsanidha. Uummanni Oromoo hanga bilisoomuu fi Oromiyaan walaboomtuutti warraaqsi biyyaalessaa fincilli xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo tasuma hin dhaabbatu. Ciminaan itti fufaam. Horaa bulaam.
gogaata sanyii biqiloodha togoonni jirre komookiya maalo namni kobaata rorootu tufiidha otoroonni jirre lammi kiya maalo darchi gogaata sanyii biqiloodha togoonni jirre komookiya maalo namni kobaata rorootu tufiidha walii galtee sabuu kana fidee walii galee nyuuna gata akka bara buluuna tudidee akka garaahe sana gata walii galtee sabuu kana fidee walii galee nyuuna gata akka bara buluuna tudidee akka garaahe sana gata akka garaadha banduu bara eeggatu mana wajabeeffatu lafeen lafa miti namarraa jira dabeessa garaa hira akka garaadha banduu bara eeggatu mana wajabeeffatu lafeen lafa miti namarraa jira dabeessa garaa hira akka garaadha banduu bara eeggatu mana wajabeeffatu lafeen lafa miti namarraa jira dabeessa garaa hira akka garaadha banduu bara eeggatu mana wajabeeffatu. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya samaayii irra geenye jirra. Innis mootummaan abbaa irree wayyaanee dhiiga ilmaan sabaa dhangalaaseef yoomiyyuu eessattuu gaafatama jalaa hin bahu mata duree jedhu jalatti waan qindeeffanne simbiraan geenya dhufaana buun hordofaan affeerraa keenya. Dhiigni saba keenya dhangala'ee hin hafu. Dhiigni saba keenya dhangala'ee hin hafu. Inni dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa turee fi jirus kan harka isaa argachuun hin oolu. Eenyuyyuu jireenya isaa keessatti kan harka isaa bu'aa hojii isaa argachuu waan hin hafne ta'uu ifatti argaa jirra. Kan gaarii hojjete akka gaarummaa isaatti kan aangoon qaba barrinaaf kenne jedhee yaraa yookaan yakka dalagees akkuma hojii isaatti adaba isaa malu dhumarratti salphina keessaa hin baane akka haguuggatu shakkiin hin jiru. Dhugaan addunyaa kanarratti mul'achaa turee fi jirus kanuma ragaanuuf ba'a. Hunduu bu'aa hojii isaa olee haa bulu malee numa sassaabbata. Keessumaa warri abbootii irree warri qawwee fi humna yeroof qabanitti fayyadamanii of tuulummaan yakka namarratti hojjetan dhiiga ilma namaatiin harka dhiqatan deebi'anii harka namaatti kufuu waan hin oolledha. Dhugaan akkasii ammoo biyyoota garaagaraa keessatti mul'ateera mul'achaas jira. Abbaan irree ummattoota biyya isaa dangaa malee fixaa ture Saadaam Huseen dhumarratti namootuma fixaa tureen boolla hantuutaa keessatti qabamee du'a hin taane du'e. Ardii keessa jirru Afrikaa keessattis abbaa irree isa dhumaa ta'uun inni ilma namaa akka tiisisaatti ilaalaa ture kan waggaa 40 ol biyya Liibiyaa dhiitee bitaa ture haaluma wal fakkaatuun bo'oo bishaanii keessatti reebamee karaarra butamee du'e. Pireezidaantii Laayibeeriyaa kan ture abbaan irree nama fixuun beekamu Chaarles Teeleris kunoo yakka uummata Laayibeeriyaa irratti raawwachaa tureef mana murtii idil addunyaatti himatamee zaheeg jira. Xumurri wayyaanee har'aas aangoo fi qawween harkaa qaba jettee uummata Oromoo akka walii galaatti immoo sabaa fi sablammoota impaayera Itoophiyaa keessaa jumlaan fixaa jirtus kanumaaf deema. Wayyaaneen waggoottan 25 darbaniif keessumaa ammoo waggoota 2 darbaniif fincila xumura gabrummaa finiinaa jiruu wal qabatee yakki Oromoo irratti raawwatin hin jiru. Haa ta'uutii yakka waggoottan 25 darbaniif raawwachaa turte kana maraa'uu akka itti gaafatamtu xumurri ishees akka Saadaam Huseen akka Chaarles Teeler akka Mohammad Gaadaafi ta'uun ishii shakkiin hin jiru. Kan yakka hojjetu hunduu yeroof nama biraa miidha itti fakkaatus deebi'ee akka isa waraanu mul'achaa ture mul'achaa jirasi. Waan ta'eefis kan wayyaanettis deemaa jiru kanuma. Eenyuyyuu qabeenya fi hangoo abdatee qawwee harkaa qabuun nama miidhuu ajjeesuu saamuu roorrisuu danda'a. Akkuma wayyaanee har'aa jechuudha. Wayyaaneen har'aa Oromoo ajjeesa fi saamaa jirti. Borgaruu kan harkashii
ummanni Oromoo immoo dhiiga ilmaan isaa isa dhugaaf jigee fi jigaa jiru kanaan numa bilisummaa isaa gonfata. Abbootiin irree yeroo qawwee harkaa qaban yeroo nama ajjeesuu hidhuu fi dararuu danda'anitti aangoo isaanitti aduu waan dhiitu ittiin fakkaatu. Inni qawwee harkaa hin qabne nama isaanitti hin fakkaatu. Dangaa malees yakkoota hedduu dalagu. Wayyaaneen waggoota 25 darbaniif ummata Oromoo mankaraarsaa turte har'as maqaa labsii yeroo atattamaatiin itti bobbaatee saama fi ajjeesaa jirti. Waraanni wayyaanee nama nagaa dhukaasee ajjeesuu, reebee qaama hir'isuun alatti saamichaa fi dubartii abbaa qabdu humnaan qabee gudeeduu bal'inaan gaggeessaa jira. Wayyaaneen ofii ishiitiif dhukaaftee nama ajjeesuu, hiitee dararuu fi saamuun alattis saboota biyyattii keessa jiran walitti buusuun shiroota hedduu dalagaa turteetti. Ummattoota biyyattii keessumaa ammoo ummata Oromoo mirga isaaf qabsoo gaggeessuu addatti irratti xiyyeeffattee yakki ishiin waggoottan 25 darbaniif hin raawwatin hin jiru. Yakkii fi shirri ishii kamuu garuu qabsoo ummattoota cunqurfamoo keessumaa kan Oromoo laaffisuus ta'ee dhaabuu hin dandeenye, hin danda'uusi. Oromoon kaleessa irras qabsoorra jira. Qabsoon kunis amma Oromoon bilisummaa isaa argatutti kan dhaabbatu miti. Wayyaaniin jaalattees jibbitees irree cunqurfamtootatiin akka boolla bu'uuf jirtu haalli qabatamaan yeroo ammaa kana Oromiyaa akka walii galaatti ammoo impaayiritti keessa jiru ifatti mul'isa. Wayyaanee har'a haangoo fi qawween harkaa qaba jettee yakkoota lakkaa'amanii hin dhumne nurratti dalagaa jirtus haree akka boolla buusu shakkiin hin jiru. Hunduu kan harka isaa numa argata waan ta'eefi ummanni Oromoo dhugaa isaa mirga abbaa biyyummaa gaafii haqaa gaafachaa tureef yeroon deebii itti argatu akka biiftuu ganamaa dhiiga ilmaan isaatiin qarreerraa hanga'aa jira. Goonni tokko yoo wareegamu goonni kumaa kitilli biqilaa akkuma mul'achaa jiru anatu ummata kootiif dursee wareegama kan jedhee qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsaa jiru lakkoofsa hin qabu. Oromoon qabsoo ilmaan isaatiin yeroon inni mirga abbaa biyyummaa isaa gonfatus fagoo miti. Murni weerartuun gabroonfattuu fi saamtuun waggoottan 25 darbanii fidhaa ajjeechaa dararaa fi saamicha gaggeessaa dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa malee dhangalaasaa turte. Wayyaaniinis hojii ishii isa waggoottan 25 darbaniif facaasaa turte hammachuu eegalteetti. Yeroon itti isa dhuma hammattus fagoo hin jiru. Wanti yeroo ammaa kana murna gabroonfattuu tana ofirraa buqqisuuf nu hafe waa xiqqoo qofa. Innis ibidda itti qabate fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru kana caalatti afarsanii guyyaa xumurashii gabaabsuudhaan akka summii facaafattee yeroo dhumaaf hammattu godhuudha. Ummanni keenya akka gabrummaa jalaa dafee ba'uuf qabsoo eegalle, qabsoo hidhannoo, fincila xumura gabrummaa, qabsoo dippiloomaasii keenya bakka jirrutti jabeessinee itti fufuudha. Hundi keenya sababa walirraa barbaaduu dhiifnee eessattuu haala kam keessattuu waliin dhaabbachuu afaan tokko haasa'uudha. Dinnee didaa jechuun fincila jabeessuudha. Qabsoo keenya qabsoo haqaa, qabsoo bilisummaa dhiiga fi lafee gootota meeqaa itti dhangalaafne fi cabsine galmaan ga'uuf cichoominaa fi murannoon qabsaa'uudha. Haala kanaan caalatti sochoonan nus sanyii dhiiga keenya gadi naqnee lafee keenya itti cabsinee facaafanne bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa keenya ni gonfanna. Kanaafuu qabsoo keenya haa finiinsinu, harka wal qabannee diina irratti haa fuulleffannu. Abbaa irree qabsoo malee falligateetti uummata irraa buusu hin jiru waan ta'eef oduurra hojiin iddoo marattuu haa cimnu jenna. Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee jireenyu saraan garroomnee qabsoon bilisummaa kennaa hin eeggannu. Jireenyi walamni mirga uumamnee fi sarbamnee jireenyu saraan garroomnee qabsoon bilisummaa kennaa hin eeggannu. Baga berumani badannya intenyu harga daga berumah amma beragandu
Lafenda bajar warega muda bade kijira Irkana aga falmanna imona irrenu tayyarab numoti wala bomti irrenu tayyarab numoti wala bomti Hamilenu jabse haranun debisu Bilisummaa igana malibsu falmatan lakkisu Idami ajjechan hamilenu jabse haranun debisu Bilisummaa igana malibsu falmatan lakkisu Gabrummaa jalat Oromoon isatu hamma bilisummaa bu'uura sirantu Qabiitifan tuufi ajjees lameenuu jiraacha hubatee bobbaaye hubamni deebisu Aga falmanna limona irrenu tayyarab numoti wala bomti irrenu tayyarab numoti wala bomti Jalan harkota gabrummaa bukuraan mutu Sauti jete chape itti bakee lubbuun to'abatu Hawwimi jalan harkota gabrummaa bukuraan mutu Sauti jete chape itti bakee lubbuun to'abatu Ibedali gaita takelu punture gamatar kampata Rahomurate Muddee jabeifat hidafi ajechan tulubu kote Irkana Aga falmanna limona irrenu tayyarab numoti wala bomti 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 irrenu tayyarab Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiidhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ዘወትር ማክሰኞ፣ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት፣ ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31፣ 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ 11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ፣ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምፅ ነው። ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምፅ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። በሰዓቱ ዝግጅታችን እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል። ዜናን ተከትሎ ደግሞ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ወደናንተ ይደርሳል። መግለጫው እንዳበቃ የነጻነት ትግል በምዕራባውያን እንደሚከወነው የፊልም ጥበብ ቀላል አይደለም በሚል ርዕስ ስር ያሰናዳነውን ወደናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ እያልኩ የምጋብዛችሁ የዕለቱ አስተናጋጅ እኔ ባረንቱ ገዳነኝ። ዜና ቀዳሚ ነው። እነሆ ወደ ዜና። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያለንን ዜና የማቀርብላችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምስራቅ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በጠላት ኃይሎች ላይ በወሰደው እርምጃ 24ቱን ከጥቅም ውጭ አደረገ። የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ የላከልን ወታደራዊ ዜና እንደሚያመለክተው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በምስራቅ ኦሮሚያ ለወያኔያዊ የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በሚል ዲስኩር ለማናፈስ በተሰማሩ የሥርዓቱ ቅጥረኞች ላይ እርምጃ ወስደዋል። በዚሁ መሰረት ታህሳስ 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሐረር ከተማ ውስጥ በተለምዶ አጂብ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጠላት ኃይሎች ላይ በወሰደው እርምጃ ነስሩ አሚንና ወንድዬ በቀለ የተባሉ ፖሊሶችን አቁስሏል። በንጋታው ማለትም ታህሳስ 7 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ደግሞ እዚያው ሐረር ከተማ ሸንኮር በሚባል ቦታ በተወሰደ ጥቃት ተመስገን የተባለው የወያኔ የደህንነት ሹምና ሌላ የሸንኮር አካባቢ ምክትል አስተዳዳሪ የሆነ የወያኔ ተላላኪ ተገድለዋል። በእርምጃው 1 ሽጉጥና 11000 ብር መማረኩም ታውቋል። በሌላ ወታደራዊ ዜና ታህሳስ 9 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጎለ ኦዳ ወረዳ ሐሮሬስ በተባለ ቦታ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በአሰሳ ላይ የነበረን የጠላት ኃይል በማጥቃት 9ኙን ገድሎ 11ዱን በማቁሰል 7 ክላሽ ጠመንጃዎችን ከነሙሉ ትጥቁና ከ800 ጥይቶች ጋር በመማረክ ድል ተጎናጽፏል። በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች በወያኔ ተላላኪዎችና በንብረታቸው ላይ የሚወሰደው የቅጣት እርምጃ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ወያኔ ባሰማራቸው ኃይሎች ላይ የቅጣት እርምጃ የሚወስደው ኃይል እርምጃውን በመቀጠል ታህሳስ 8 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ከአዋሽ ወደ አዳማ ከተማ በመጓዝ ላይ የነበረን የጠላት ተላላኪ ንብረት የሆነ ተሽከርካሪ አጥቅቷል። ሙሊየን ጋቱ በተባለው ተላላኪ ንብረት የሆነውና የሰሌዳ ቁጥሩ 325916 የሆነው ተሽከርካሪ የወደመ ሲሆን 5600 ብር የሚገመት ንብረትና የሞባይል ስልኮችም በጥቃቱ ወድመዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን ሙከጡሪ አካባቢ የኦሮሞ ወጣቶችንና ብሔርተኛ ዜጎችን ሰልሎ በማሳሰርና በማንገላታት ተግባር ላይ የተሰማራው አስራት የተባለ የወያኔ ሰላይ ንብረትና መኖሪያ ቤት ላይ ጥቃት ተሰንዝሯል። በዚሁ ዞን ወረጃርሶ ወረዳ ልዩ ስሙ ቱሉ ዲምቱ በተባለ ቦታ በሁለት የወያኔ ቅጥረኞች ላይም እርምጃ መወሰዱን የደረሰን ዘገባ አክሎ ያመለክታል። በተመሳሳይ ሁኔታ የእርምጃ ኃይሉ በምዕራብ ሸዋ ዞን እንዲሁም በምስራቅና በምዕራብ ወለጋ ዞኖች ውስጥም ጥቃት ሰንዝሯል። በሌላ ዜና ከሰሜን ሸዋ ዞን ወደ ፊንፊኔ የሚወስደው ጎዳና ጫንጮ ወረዳ ኩዩ አካባቢ እየተካሄደ ካለው ህዝባዊ እንቅስቃሴና ተቃውሞ ጋር ተያይዞ በህዝቡ መዘጋቱን ምንጮች ገልጸዋል።
ከጅማ ዩኒቨርሲቲ በደረሰን ዘገባ መሰረት ደግሞ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ብሔርተኛ የኦሮሞ ተማሪዎችን ሲያሳስር የነበረው አዲሱ ፈይሳ የተባለ ሰላይ ላይ እርምጃ ተወስዷል። ተላላኪው ከእኩይ ጠላታዊ ተግባሩ እንዲታረም ማስጠንቀቂያ የተሰጠው ሲሆን ካልታቀበ የመጨረሻ እርምጃ እንደሚጠብቀውም አስጠንቅቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በማዕከላዊ ኦሮሚያ ቢሾፍቱ ከተማ ውስጥ ህዝቡን በአሰሳ ሽፋን ለማዋከብና ለመዝረፍ የተሰማሩ የወያኔ ወታደሮችና የሥርዓቱ የደህንነት ኃይሎች እርስ በርሳቸው መጋጨታቸው ታውቋል። ታህሳስ 9 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በቢሾፍቱ ከተማ ቀበሌ 05 ውስጥ የህዝቡን መኖሪያ ቤት በማሰስ ለማዋከብና ለመዝረፍ የተሰማሩ የወያኔ ኃይሎች የተጋጩ ሲሆን በዚህ አጋጣሚም ለወከባ የተሰማሩበት ግለሰብ አምልጠዋል። የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ህዝቡን ማሰርና ማዋከቡን ቀጥለዋል። ከምዕራብ ኦሮሚያ ታህሳስ 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው የወያኔ መንግስት ባሰማራቸው የሽብር ኃይሎቹ ህዝቡን እያዋከበ ነው። በዚሁ መሰረት በምስራቅ ወለጋ ዞን ዋማ ሀገሎ ወረዳ ውስጥ ስርዓቱ የኦሮሞ ዜጎችን እያሰረ ሲሆን እጩ መምህር ሸለመ ተስፋ የተባለ የኦሮሞ ዜጋ በሞጤ ከተማ ወህኒ ቤት ውስጥ እየተዋከበ ይገኛል። በአካባቢው ህዝቡ መውጫና መግቢያ አጥቶ እየተንገላታ እንዳለ ያመለከቱት ምንጮች ሆኖም ግን ህዝቡ በስርዓቱ ላይ የሚያካሄደውን ፍልሚያ አጠናክሮ እንደቀጠለ ጠቅሰዋል። የወያኔ ኮማንድ ፖስት በሰሜን ሸዋ ዞን ተማሪዎችን አስገድዶ ያካሄደው የሰበካ ስብሰባ ከሸፈም። በደረሰን ዘገባ መሰረት የወያኔ ኮማንድ ፖስት ቡድን በሰሜን ሸዋ ዞን ዋጫሌ ወረዳ ውስጥ ከ1000 የሚበልጡ የአንደኛ ደረጃ የሁለተኛ ደረጃና የመሰናዶ ትምህርት ቤት የኦሮሞ ተማሪዎችን በኃይል በማሰባሰብ በማስፈራራትና በሐሰት ሰበካ ከትግሉ ለመመለስ ያደረገው ጥረት በገጠመው ተቃውሞ መክሸፉን ምንጮች አስረድተዋል። በጠላት ኃይል በግዳጅ የተሰባሰቡት ጀግኖች የኦሮሞ ቄሮ ብልሱማ ወጣቶች የተለያዩ የመብት ጥያቄዎችን በማንሳት የኮማንድ ፖስቱን ዓላማ አክሽፈዋል። ተማሪዎቹ ባቀረቡት የመብት ጥያቄ የኦሮሞ ዜጎች ለምን ያለ አንዳች ጥፋት ይታሰራሉ? የሀገር ልጆች ህይወት እየተቀጠፈ መንግስት ለምን ቅድሚያ ስለ ንብረት መውደም ብቻ ያወራል? የሚሉና ሌሎችም ጥያቄዎችን ሰንዝረው ተቃውሞ በመቀስቀስ የጠላትን ተልእኮ መና አስቀርተዋል። ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ የትግል ዜማዎችንና መፈክሮችን በማሰማት ለትግሉ ያላቸውን ቁርጠኝነትና ለወያኔና ተላላኪዎቹ ያላቸውን ጥላቻ ገልጸዋል። ተማሪዎቹ ሀገሪቷን እያስተዳደረ ያለው መንግስት የኦሮሞን ህዝብ እየፈጀ ስለሆነና እናንተ ደግሞ ወገናችንን ከምድረገጽ ለማጥፋት እየዘመተ ላለው ስርዓት ስለምትሰሩ የምታወሩትን የምንሰማበት ጆሮ የለንም በማለት ያላቸውን ተቃውሞ በመግለጽ ኮማንድ ፖስቱን ሀፍረት አከናንበዋል ይላል ከስፍራው የደረሰን ዘገባ። የወያኔ ተላላኪዎች በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን በብሔር ብሔረሰቦች በዓል ሽፋን አሰባስበው ወያናዊ ሰበካ ለመንዛት ያዘጋጁት ዝግጅት ከሸፈም። ከተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች የብሔር ብሔረሰቦች በዓል በሚል ጠላታዊ ፕሮፓጋንዳቸውን ለመንዛት በተለያዩ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ያዘጋጁት ስብሰባ መክሸፉ ታውቋል። ተማሪዎቹ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ፣ በጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ በወለጋ ዩኒቨርሲቲና በመቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን በግዳጅ በማሰባሰብ በብሔር ብሔረሰቦች በዓል አሳበው ለመስበክ ባዘጋጁት ዝግጅት ላይ በጣት ከሚቆጠሩ የሥርዓቱ አጫፋሪዎችና አባላት በስተቀር የሚሳተፍላቸው በማጣት የሰበካ ዓላማቸው ከሽፈዋል። አምባገነኑ የወያኔ ስርዓትና ቅጥረኛ ተላላኪው ኦፒዲዮ ለጠላት ወግነው በተማሪዎች ላይ እኩይ ተግባራትን ሲፈጽሙ የነበሩትን ቅጥረኛ ተላላኪዎች በሚዲያቸው ላይ በማምጣት ከተማሪዎቹ የገጠማቸውን ተቃውሞና የበዓሉን መክሸፍ ለመደበቅ እንደሞከሩም ምንጮች አክለው ያስረዳሉ። በመጨረሻም በአማራ ክልል ለህዝቡ የወገኑ ታጣቂዎች በወያኔ ኃይሎች ላይ በወሰዱት ጥቃት ከባድ ኪሳራ አደረሱ። በአማራ ክልል ህዝባዊ ተቃውሞና እርምጃ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ታህሳስ 8 ቀን 2016 ዓ.ም በሰሜን ጎንደር ወገራ ከተማ አንቃሻ ቀበሌ ውስጥ የህዝብ ኃይሎች በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ላይ በወሰዱት እርምጃ 6 የሥርዓቱን ወታደሮች ገድለዋል። ለህዝባቸው በወገኑ ታጣቂዎች በተወሰደው በዚህ እርምጃ ጠላት ከባድ ኪሳራ የተከናነበ ሲሆን ከህዝቡ ሚሊሻዎች ደግሞ 2 መጎዳታቸውን ምንጮች አክለው ያስረዳሉ። አድማጮች፣ የሰዓቱ ዜና በዚሁ ተፈጸመ። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ወደናንተ እየደረሰ ያለው ነው። በዜና የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኩት አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይሆናል። ተከታተሉን።
በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም መደናገር መፍጠር በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ላይ ወንጀል መፈጸም ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለረጅም ዓመታት የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ጎራን በማጠናከር ከግቡ ለማድረስ በግልጽ በመስራት በተለያዩ ምክንያቶች ከድርጅቱ ከወጡት ጋር ስምምነቶችን በማድረግ ወደ ድርጅታቸው እንዲመለሱ ሲያደርግ እንደነበር ይታወቃል። የነጻነት ትግሉን ጎራ ለማጠናከር ከተደረጉት የተለያዩ እርቅና ስምምነቶች መካከል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሽግግር አካል መካከል ሰኔ 2014 ዓመተ ምህረት በበርሊን የተካሄደው አንዱ ነው። በግልጽ በማህበረሰቡ ፊት በተደረገው በዚህ ስምምነት በሁለቱም ወገን ያሉ አባላት በመዋሃድ ከታች እስከ ላይ ድረስ ያለው የድርጅቱ መዋቅር ሁሉ ተቀናይቶ የድርጅቱን የትግል ግዴታዎችን በጋራ በመውሰድና በመስራት ላይ ተሰማራም። ይህም የነጻነት ትግሉን ጎራ ለማጠናከር ድርሻ እንዳለው በህዝባችን ታምኖበት ሰፊ ድጋፍ ማግኘቱ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ የተወሰኑ አባላት የተደረሰውን ስምምነት በማፍረስ የድርጅቱን የሥራ ግዴታዎች ላለመቀበል በመወሰን የድርጅቱን ሕግና ደንብ ወደ መጣሱ ተሸጋገሩ። ለዚህ ሁኔታ በአስቸኳይ መፍትሄ ለማበጀት ይህን ጉዳይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመመልከት ለማዕከላዊ ኮሚቴ ውሳኔ አቀረበም። ይህ የድርጅቱ የበላይ አካልም ከሁለቱም ወገን የሕግና ቁጥጥር ኮሚቴ ተቋቁሞ ይህን ጉዳይ መርምሮ ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ ሪፖርት እንዲያቀርብ በማዘዙ የሕግና ቁጥጥር ኮሚቴ ምርመራ አካሂዶ የቅሬታ ያለው አካል በማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ ላይ ሐሳቡን አቅርቦ መፍትሄ እንዲፈለግለት ጠቆመም። የማዕከላዊ ኮሚቴው በተጠቆመው ሐሳብ ላይ በመመስረት ሕግና ሥርዓትን በመጣስ የተሰጠውን የትግል ግዴታ ወደ ጎን በመተው ያፈነገጠው ቡድን የተቋቋመው ኮሚቴ በጠቆመው መሰረት በማዕከላዊ ኮሚቴው ስብሰባ ላይ በመገኘት ያለውን ችግር እንዲገልጽ ተጋበዘም። ይህ ራሱን ከሕግና ሥርዓት ውጪ ያደረገ ቡድን በድርጅቱ ሕግ ላይ በመመርኮዝ የተደረገውን ይህንን ጥረት ራሱን ከድርጅቱ ሕግና ሥርዓት በላይ በማድረግ የተደረገለትን ጥሪ ባለመቀበል አለ የተባለውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ሕግና ሥርዓቱ በሚፈቅደውና በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመፍታት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳየውን ፍላጎት አደናቀፈም። በዚሁ መሰረት የኦሮሞ ሕዝብ ከመላው ኦሮሚያ ትንሽ ትልቅ ሳይል በአንድነት ተነስቶ ከጠላት ጋር እየተናነቀ ባለበት በዚህ ወቅት ይህ ለድርጅቱ ሕግና ሥርዓት አልገዛም ያለው ቡድን አሁንም ለሁለተኛ ጊዜም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም በኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ጎራ ውስጥ መደናገርን የሚፈጥር መግለጫ ታኅሳስ 6 2016 ዓመተ ምህረት አውጥቷል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም ከሕግና ሥርዓት ውጪ በሆነ ሁኔታ የወጣው ይህ መግለጫ ተቀባይነት የሌለውና ሕገወጥ መሆኑን ለማስገንዘብ ይሻል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች በአጠቃላይ የኦሮሞ ሕዝብ የሕዝቡ የነጻነት ትግል በመፋፋሙ ከእንቅልፋቸው የባነኑት በሚወስዱት ይህን መሰሉ ኃላፊነት የጎደለው እርምጃ ጆሮ ሳይሰጡ በጠላት ላይ በማተኮር እየተፋፈመ ባለው ትግል ላይ እንዲያተኩሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳስባል። ከዚሁ ጋር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ግልጽ አድራሻና ቃል አቀባይ እንዳለው እያወቁ ኃላፊነት በጎደለው ቡድን የተላለፈውን ይህን መግለጫ ሳያረጋግጡ በሚዲያ ማስተላለፉ ወንጀል መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያሳስባል። ለስልጣን ጥማት ሲባል በኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ላይ የሚሰራው ማንኛውም ደባ እንደማይሳካ ከቀደመው ታሪክ በመማር የኦሮሞ ሕዝብ እንደካውን ቀደሙ የነጻነት ትግሉን በአንድነት እያጠናከረ
በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት ትግል ይበልጥ እንደሚፋፋም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥርጥር የለውም። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታኅሳስ 8 2016 ዓመተ ምህረት ተፈጥሮ ሰርቶ መኖር እንጂ ለፍቶ ጥሮ ግሮ አይመኝም
barakata pasome ofi pagabu Sane kai palmi alka ke dara Oro duranga darbe ke or bidale ke or bidale Nagbani bila ta ke dupe Gane yom sabu nagbani bila jabe kam ya ka yo dinar kutte nagbani bila chiu Sane kai palmi alka ke dara nagbani oro duranga darbe ke or bidale ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ዜናን በማስቀደም የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫን ያስከተለው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል የሚቀርበው ሀተታ ትግል በምዕራባውያን እንደሚከወነው የፊልም ጥበብ ቀላል አይደለም በሚል ርዕስ ስር የተሰናዳ ይሆናል። ባሬንቱ ገዳ እንደሚከተለው ያቀርብላችኋል። ተከታተሉን። የነጻነት ትግል በምዕራባውያን እንደሚከወነው የፊልም ጥበብ ቀላል አይደለም። ለህዝቤ፣ ለሀገሬ፣ ለኡነት፣ ለሰው ልጅ ነጻነትና እኩልነት እታገላለሁ የሚል ሰው እንዲሁ እንደ ቀልድ የትምና በማንኛውም ሰዓት በዘመኑ የመገናኛ ዘዴ ወይም ማስ ሚዲያ ጀርባ ሆኖ የሚከወን የህልም ዓለም ፊልም አይደለም። ከአምባገነን ስርዓት ጋር ለነጻነቱ የሚታገል ህዝብ ወይም ሰው ወይም ቡድን ድርጅት የሚከፍለው ብዙ ዋጋ አለ። ዋጋውም ከጊዜና ከገንዘብ መስዋዕትነት እስከ ህይወት መስዋዕትነት ይደርሳል። ይህ ደግሞ በሁሉም ለነጻነታቸው በታገሉ ህዝቦችና ሀገራት የታየ ሐቅ ነው። የኦሮሞ ህዝብም በተመሳሳይ ለነጻነቱ ለሀገር ባለቤትነቱ መብት ብዙ መስዋዕትነቶችን እየከፈለ ይገኛል። በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተቋቁሞ የተደራጀና የተቀናጀ ሁሉ አቀፍ የነጻነት ትግል ከተጀመረ ወዲህ ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የሀገር ባለቤትነት ውድ ጀግና የኦሮሞ ልጆች ለህዝባቸው ውድ ህይወታቸውን፣ ጊዜያቸውን፣ ዕውቀታቸውንና ገንዘባቸውን ገብረዋል። አሁንም እንዲሁ ያልተቋረጠ የነጻነት ትግል ላይ ያለ መሰልቸትና ያለ ወላዋይነት ቀጥለው ይገኛሉ። ነጻነት ትልቅ ዋጋ ያለው የሁሉም ነገር ምንጭ ነው። ነጻነት የሌለው ህዝብ ዕውቀት፣ እድገት፣ ሰላም የለውም። ሰላም የሌለው በአምባገነኖች የሚሰቃይ ህዝብ ደግሞ እድገትና ነጻነት የለውም። ሁሉም በአሸባሪ አምባገነኑ ስርዓት ታጣቂዎችና ደህንነቶች ሰላሙ ይቃወሳል፣ ይሸበራል። በዛሬዋ የኢትዮጵያ ገዢ የወያኔ ቡድንም በተመሳሳይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ይህንኑ ግፍና በደል ያመለክታል። የኦሮሞ ህዝብ በአጋዚ እየተሸበረ ይገኛል። በገዛ ቤቱ ቄና ንብረቱ ይደበደባል፣ ይታሰራል፣ ይገደላል፣ ይዘረፋል። በአጠቃላይ እጅግ አሰቃቂ ግፍና በደል ደርሶበታል፣ እየደረሰበትም ይገኛል። ዛሬ በጀግና ውድ የኦሮሞ ልጆች በየጋራ ሸንተረሩ በየከተማ ገጠሩ እየተፋፋመ ያለውም ትግል ይህንኑ ቀልብሶ የኦሮሞን ህዝብ ነጻነት ኡል ለማድረግ ነው። በተለይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ቄሮ ኦሮሞ እያካሄዱ ያሉት ጸረ ወያኔ የትጥቅና የዘረ ጭቆና አመጽ ንቅናቄ በግልጽ ስርዓቱን ከመሰረቱ አናግቶ ብዙ የተወናበደና ስርዓቱ ፍጹም አሸባሪነቱን ለዓለም ግልጽ በሆነ መልኩ በራሱ ላይ እንዲመሰክር አድርጎታል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማውጣት ሰውን በጅምላ መግደል፣ ማሰር፣ መሰወር የስርዓቱ ግልጽ ማሳያዎች ሆነዋል። ዘረፋም በታጣቂና አሸባሪ የኮማንድ ፖስቱ ወታደሮች በአደባባይ ሲካሄድ ነበር፣ እየተካሄደም ይገኛል። ትግሉ ግን የበለጠ ተጠናክሮ የኦሮሞ ህዝብ ከዕለት ወደ ዕለት ድል እያስመዘገበ የጠላት ዕድሜ እያጠረ ይገኛል። እንግዲህ ጀግና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የቄሮ ኦሮሞ አባላት ለእንዲህ ያለ ድል ስርዓቱን የመጨረሻ ውጥንቅጥ ውስጥ ያስገቡት እንዲሁ በሚዲያና በተለያዩ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ እንዳልሆነ ለማንም ግልጽ ነው። ይህ
ስርዓቱን ለእንዲህ ያለ መናጋት ደረጃ ያደረሰው ታላቅ ድል የተመዘገበው ሺዎች ባፈሰሱት ደም ነው። በአጥንትና በላባቸው የተገኘ የፊት ለፊት ግጥሚያ ድል ውጤት ነው። ይህንን ታላቅ ድል እየመራና እያስተባበረ ለዚህ ያበቃው ደግሞ ማንም በግልጽ እንደሚያውቀውና ጠላትም እንደሚመሰክረው ለኦሮሞ ሕዝብ ሁሉ አቀፍ ነጻነት በብሔርተኛ የኦሮሞ ውድ ጀግና ልጆች ከዓመታት በፊት ተቋቁሞና የኦሮሞን ሕዝብ የነጻነት ትግል እየመራ እያስመዘገበናቸው ላለነው ድሎች ያበቃው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትላንትም ዛሬም ነገም የኦሮሞ ሕዝብ ነጻነት ከግቡ የሚደርሰው ባልተቋረጠና ባልተበታተነ የኦሮሞ ሕዝብ በተለይም የቆራት ውድ ጀግና ልጆቹ ትግል ነው ብሎ ያምናል። በመሆኑም ሁሉም በግልጽ እንደሚያውቀው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራው የኦሮሞ ሕዝብ የነጻነት ትግል ሁሉንም የጠላት መሰናክሎችን አልፎ ዛሬ ላለንበት ደረጃ የኦሮሞን ሕዝብ የነጻነት ትግል አድርሷል። የኦሮሞ ሕዝብ ሙሉ ነጻነትም ከግብ የሚደርሰው እንደ ምዕራባውያን የልብ ወለድ ፊልም በአንዲት የታጠረች ቤት ውስጥ በሚሰራ የማስመሰል ጥበብ ሳይሆን በገሃድ በትግል በፈተና በጥንካሬ በቆራጥነት ነው ብሎ ስለሚያምን ትግሉም በግልጽ ፊት ለፊት ከጠላት ጋር እየገጠመ በድል ላይ ድል እያስመዘገበ ይገኛል። እስከ ነጻነትም የሚቀጥለው ሐቅ ይኸው ነው። በወሬና በማስመሰል ድል ስለማይገኝ Bye.
እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ዜናን ተከትሎ ደግሞ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ እሱ እንዳበቃ ደግሞ የነጻነት ትግል በምዕራባውያን እንደሚከወነው የፊልም ጥበብ ቀላል አይደለም በሚል ርዕስ ስር ያሰናዳነውን ወደ እናንተ ያደረሰው ዝግጅታችን በዚሁ ላይ አብቅቷል። በተመሳሳይ ዝግጅት ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።